Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan. Egaa kam guyyaan har'aa guyyaa ho'aa xiqqaa guddaan kan biyya keessaa fi kan biyya alaa waa'ee Itoophiyaa taa'ee ilaalaa dhageeffataa jirudha. Nus akka miidiyaatti waa'ee Itoophiyaa jala buunee faana buunee hordofnee takka takkaan waan achi jiru gama keessan dhiyeessina. Ammas odeeffannoo qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo addaa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Egaa ka tarkaanfii amma bakkoota garagaraatitti waraanni bilisummaa Oromootii fi qeerroon buufataalee filannoo irratti fudhataa jiru. Yeroo isinii gabaafnutti namooti hedduun keessumaayyuu warri bilisignaa deeggaran oduu sobaa tamsaastan nuun haa jedhaniyyuu malee nuti oduu qabatamaa irra dhaabbannee isiniin gahaa turre. Ammas oduu qabatamaa irra dhaabbannee naannoo Ambootitti taatee ta'e gama keessan dhiyeessina. Oduun kun immoo kan kijiba hin qabne itti gaafatamtuun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa Aadde Burtukaan haala filannoon hanga ammaa irra jiru yeroo ifa gootu kan isiinuu amantee gama keessan dhiyeessina. Dhugaa jiru kana mootu dhageeffata. Kaataa Dr. Abiy Jimmaan dhaqee sagalee bakka ofii filatamutti kennes gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo biraas itti isin maxxansina. Hanga dhuma qophii kennaatti nu faana turan affeerraa kennam. Filannoon Itoophiyaa marsaa Jaappaa guyyaa har'aa gaggeeffamaatii jira. Filannichi bifa nama ajaa'ibuun deemaatii jira. Kan nama ajaa'ibuun filannichi bakkoota garagaraatti warri filannicha gaggeessisu waajjira filannoo keessaa ari'amuu isaaniiti. Akkuma gabaasa kennaa ganamaa keessatti isiniif gabaafnetti namooti hedduun buufata filannoo nama itti filachiisan keessaa waraana bilisummaa Oromootiin akka ari'aman isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Dr. Abiy filannoodhaaf Jimma galee ganama kana Finfinnee ture. Akkuma gabaasa idaa jalatti isinii tuqetti itti qophaa'ee gara bariisaa xayyaara yookaan helikoophteraan balali'ee Jimma dhaquudhaan Jimmatti erga bu'ee booda mootu aanaa gommaa lafa isaa fi isaatiitti dorgomuu dhaquudhaan ofii isaatii sagalee ichitti ofii kenne. Waan baay'ee nama raajuudha. Baay'ee namni irraa isaatii jira. Dr. Abiy ofii isaatii filama, ofii isaatii mootummaadha, ofuma isaatii sagalee ofii kenne. Kun carraa guddaadha jechuudhaan miidiyaawwan addunyaa irraa dubbataniyyuu kun waan addaati miti. Fakkeenyaaf Ameerikaatti mootummaan tokko yoo ka dorgomu taate ofii isaatii mootummaa ta'a, ofii isaatii sagalee ofii kenna. Gaggeessitoonni biyyaa lafa itti dorgomanitti yeroo sagalee kennan ufuma isaaniitii sagalee kennu. Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota filannoon itti gaggeeffamu hundattuuyyuu gaggeessitoonni biyyaa carraa akka Abiy argatan kana argatu waan ta'eef Abiy carraa isaaniitirraa adda kan ta'e waan biraa argatee osoo hin taane waan mootummaa ta'eef akka mootummaatitti lafa paarlamaaf itti dorgomsanitti sagalee ofii kennuudhaaf har'a Jimma galeetii jira. Jimmattis argamuudhaan sagalee kenneetii jira. Yeroo inni Jimmaa sagalee kennu garuu baadiyyaawwan garagaraa kutaaleen akka Shawaa Lixaa fi Wallagga Salaaleetitti waraanni bilisummaa Oromoo buufata filannootti duuduudhaan buufata filannoo hedduu keessaa kaabinoota mootummaa fincaan fincooyisaa achi keessaa akka Ari'e beekameetii jira. Jimmi lafa ragaati. Jimmatti nagumaan filatamaa jira. Yeroo muraasa dura Finfinnee irraa ka'uudhaan xayyaaraan helikoophteraan bararanii Jimma galuudhaan wayita isaan buufata filannootti argamuun sagalee kennan namooti hedduun achitti ka'uudhaan achitti argamuudhaan Dr. Abiyyiin suuraa kaasanii turan. Dr. Abiy Finfinnee irraa helikoophteraan deemee Jimma bu'ee sagalee ofii kenneetii jira. Guyyaa har'aa biyya keenyaaf guyyaa gaariidha kan jette mootu Burtukaan Miidhagsaati. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa haala filannoon itti deemaa jiru ilaalchisuun ibsa yeroo kennanitti guyyaa har'aa filattootaaf paartilee akkasumas biyya keenyaaf guyyaa gaariidha jette. Qondaalli boordii filannoo kun haala amma jiru wayita ibsan hanga ammaatti kan nama gammachiisu rakkoon nageenyaa nun mudanne jetti. Garuu dubbiin kun sobaa. Dubbiin kun saba ta'uu ragaa wajjii isiniif dhiyeessina. Isiin ufuma isiitii ofirratti ragaa baati. Isiin tokko amante
Garuu taateewwan akkasii kun kan ta'e bakkoota garagaraatitti lakkoofsaan baay'ee hedduudha. Fakkeenyaaf aanaa miidhaqanyi, aanaa gindabarat bakkoota garagaraatitti liiban jaawwifaatti waraanni bilisummaa Oromoo waajjira mootummaa seenuudhaan waraqaalee filannoo bobeessuun ragaan suuraa wajjin dhaqqabe ni mul'isa. Qondaalli boordii filannoo kun haala amma jiru wayita ibsan hanga ammaatti kan nama gammachiisu rakkoo orogeenyaa nu mudanne jedhan. Naannoo filannoo Amboo dhaggeeffadhaa. Naannoo filannoo Amboo tokko buufata filannoo tokko qofatti raawwachiistonni filannoo odeeffannoo isaan dhaqqabe bu'uureffachuun iddicha deemuu isaaniitiif buufatichatti adeemsi filannoo deebisanii akka jalqabsiisan amantaa qabna jechuun dubbatan. Kana kan dubbate nama tokko osoo hin ta'in walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa aadde Burtukaan Miidhagsaati. Filannoo amma gaggeeffamaa jiru kana guutumaan guututti kan hoogganu kan itti gaafatama fudhatee kan waan hunda godhu gaggeessituun ol aantuun aadde Burtukaan Miidhagsaati. Aadde Burtukaan Miidhagsaa huma ishiitiin Ambootti buufata filannoo tokkotti WBOn dhufaa jira. Buufata filannoo wajjin isin barbadeessu hedha. Kanaaf jedhanii odeeffannoon akkanaa warra filachiisata waan gaaniif kaabinoonni filannoo san gaggeessan WBOn asitti dhufee nu fixoodha jechuudhaan sodaa hamaa keessa erga galanii buufata filannoo san gatanii akka baqatan aadde Burtukaan miidiyaa biyyattii irratti ofiisiiti ibsaarra kenniteen dubbatteeti jirti. Aadde Burtukaan itti dabaluudhaan waajjira kanatti filannoon deebisamee akka gaggeeffamu abdii guutuu qaba jetteeti jirti. Akka biyyaatti buufataalee filannoo itti taasifamu keessa harki caalmaan yeroodhaan adeemsi sagalee kennuu eegalame jedhan. Finfinnee irratti buufataaleen filannoo 9 raawwachiisota buufata filannootiin argamuu dhabuu isaaniitiin buufataaleen osoo hin banamin turaniiru jedhan. Buufataalee kanneenitti raawwachiisota haaraa 27 ramaduun adeemsi filannoo eegalameera jettee aadde Burtukaan. Kirootii wanti guddaan isin hubachuu qabdan kaama Burtukaan amante kun siyaasaadhaaf waan hunda dhoksuunis waan hin danda'amneef haga kana dubbatte malee WBOn bakkoota hedduutti filannoo fashaleessaa akka jiru buufata filannoo hedduu akka seene himamaatii jira. Dr. Abiy immoo akkuma jalqaba isiniif himne san nagaadhumaan Jimma dhaqee Jimmatti sagalee ofiisaatii ufiif kenneetii jira. Odeeffannoon kennaa gama filannootiin hanga ammaa qabannee isiniif dhiyaanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin ministeerri muummee Israa'el haaraan Iraaniin akeekkachiisan. Ajaa'iba! Mariin akkaataa sagantaa gabbiisa niwukilaraa Iraan ittisuu irratti wayitaa gaggeeffamaa jirutti ministeerri muummee Israa'el haaraan filataman Iraan akeekkachiisan. Ameerikaa fi michuuwwan ishee miira sodaa keessaa dammaquu qabu jechuunis dhaaman. Naftaalii Beenet bulchiinsa mootummaa haala sukkanneessaan nama fannisu amma immoo darbee meeshaa waraanaa niwukilaraa qabaachuu fedha jedhanii balaaleffatan. Iraan garuu gabbisa niwukilaraa meeshaa waraanaaf osoo hin taane anniisaa elektirikaaf akka fayyadamtu irra deddeebiin ibsiti. Mariin waliigaltee dhimma gabbisa niwukilaraa Iraan kan Doonaald Tiraamp dhiisanii keessaa ba'an amma deebisanii itti fufuuf yaadi jiraatus garuu waliigaltichi hanqina akka qabu himu dippiloomaatonni. Israa'el waliigaltee sana cimsitee balaaleffatti. Iraan nama duudhaa durii biyyattiitti cichaan abbaa seeraa ol'aanaa biyyattii Ibrahim Raayis pirezidantii ishee godhachuun jimaata darbee filatte. Filannoo sanarratti Raayisii fi loogameera jedhamuun himamee ture. Pirezidantiin haaraan agayyaa dhufu keessa kakuu seenuun hojii eegalan kun qondaaltota Ameerikaa qoqqobbii irra keessa jiru. Kanaan dura hidhamtoota siyaasaa hiraarsanii ajjeesuudhaan maqaan isaanii irra deddeebiin ka'e. Biyyoota dhimma gabbisa niwukilaraa Iraan irratti dhaabbachaa turan Ameerikaa, UK, Faransaay, Chaayinaa, Raashiyaa fi Jarmaniin Iraan gidduutti eebla darbeerraa eegalee bifa haaraan mariin akka itti fufu dubbatamaa ture. Iraan qoqqobbii irra deddeebiin irratti wal ga'aa ture jalaa dandamachuuf jecha gabbisa niwukilaraa ishee hanga tokko hir'isuuf hojjechaa akka jirtu himteetii jirti. Erga USA'n bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp
marii kana keessaa baate as Iraan waliigaltee irra gaamee ture irra deddeebiin sarbaa jirti. Marii alkallattii dilbataa darbee Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffame irratti biyyoonni jaanuu Viyaanitti argamanii kan turan yoo ta'u, boodarra garuu jilli marii kana irratti argame gara biyya isaanii akka deebi'anii fi walga'iin kunis akka yeroo adda citu murtaa'e. Iraan akka jettutti yeroo ammaa dhimma niwukilaraa ishee irratti biyyoota mariirra jiran gidduutti walta'iinsaatti dhiyaatamus hanqinoota mul'atan guutuun garuu ammallee hojii guddaadha jedhaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabannee dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura.